saja cerah. Simbol jadinya ya lesi bilang ini. Sumi nama pun. Ngajim nama kah? Arramu abrin teban ada, arras gak kenya ofetes. Murma seramura. Akkuma as dura biyya kana keessatti naannoo tana bakka buunee yeroo dheeraadhaaf dorgommii adda addaa hirmaannee nis injifachaa turre. Injifannoo keenya as dura ture san amma asitti fufuu danda'uu qabna. Waa'ee dorgommiitiin wal qabatee meedaaliyaaleen isin hanga ammaatti fuudhaa turtan seenaa keessan ta'a. Nuufis akkasumatti waancaalee garagaraa galchuu turre, meedaaliyaa garagaraa galchuu turre seenaa keenya ta'a. Karaa kilaba keenyaatiin black belts fudhattan xumurtanii jirtan eegas booda maal godhuu qabdan as booda arra guddattanii darajaa kanarra geessanii jirtan waan ta'eef as booda hawaasa biyya kanaa tajaajiluu danda'uu qabdan. Guyyaa har'aan tanaa keessatti nama tokko barsiistanii wallaala keessaa baasuu jechuun akka nama biyya tana guutuu wallaala keessaa baaseeti. Sanifuu amma boodaan karoora baasaatii barsiisuu irratti xiyyeeffannaa isin jaa waan haaraan isin biraa dhaga'uu barbaada as booda. Taate bakka haaluma kanaan ammallee kana caalaa waan biyya teenya boonsu akkasuma waan si boonsu amma duraas akkasumatti illee jira hojii bareedaadhaan mul'achuu qabnaan jira. Taate atis waan yaadannoo qotteef galatoome tis haala kanaan waan amma nu gorsita kanarra jabaannee haala kanaan itti fufuu qabna. Suni ya huna mega ketini bita. Ya mega. Am fubaya malagni Ethiopia tum bitu dorara male. Atu si bita. Me mudu biti jati. Me foto lo kasa. Me koi me. Mandira tak kaya orang berde. Mandira tu mega ketini bita. Dorara lo kumashan ya. Yo berbagi saat CV ni mah. Naga berdoa. Me foto lo kasa mah. Mana tu kamera mana nu biar pun, lekin naas tu ni nahan nama naas tu kasa, tu naas tu. Bos, kurban sport team berada je, Om di Badium. Mana sikit pesan tu fe? Obboleessa kiyya maal hajamte? Obboleessa kiyya maal hajamte? Ati waan hin antee nan beektuunsa abbaan fedhe ganda kana keessa dabaruudhaaf gibira na bira kafalee dabaruu qabayee. Maali ati kun ijoolleedhaami gizeen silaalu ijoollee fakkaata maali gibira maali asoo ta'u gibira kan mootummaa tokkottu over nu galee jira. Akkam anaatu ijoolleedha? Ijoollummaa kiyya agartee migaa jilbiiffachiiseetiin jilbaan lafarra si oofa. Obboleessoo ayyaa'in barbaadu karaan deemu jira na dabarsaa biyya seerri jiru jira. Laala sodaatee jira
Uumaan gara jechuuteessu takkaa fi ispoortiin baraddeettee qomadii baadiyamta. Ammaaf gibira hafaltee jirta. Gogogaa naamusaan deemu. Boru garuu kanaa ol si kafalchiisa. Ayyee taate. Batta namaa. Ijoollee akka waliigalaatti kilabni keenya oomisha isaa akkuma itti fufetti jira. Akkuma beekamu yeroo walitti eebba ture irratti siiniroonni kilaba keenya laakmeetti eega fudhatan booda xumuranii karaa leenjisummaatti dhufanii jiran amma isin warra isaan bakka tokko ta'uu danda'uu qabdan. Isaan yeroo isaanii keessatti darajaa dorgommittis qabxii bareedaa galmeessuudhaan injifachaa akkasuma hojiilee kilaba keessa jirus bifa sirriitiin hojjechaati darajaa kanarra gahan. Isinis ammoo inni isinirraa barbaachisu bakka isaanii buutanii dorgomaa cimaa ta'uu danda'u. Akkasuma kilaba keessattis hojii bareedaa dalaguu danda'u. Haala amala naamusa bareedaa isinirraa barbaachisa. Saniifuu jajjabaadhaatii hojiin keenya ittuma fufa. Oomishni keenyaas ittuma fufa. Ijoolleen leenjii xumuratanii bahan san hojii dhuunfaa isaanii jalqabanii jiran immoo akkamitti maalirra jira? Ijoollee akka waliigalaatti marii hojii goonee jirra. Isaan keessaa hammi tokko hojii jalqabee jira. Hammi tokko immoo ammaan tana piroosesarra jiranii jalqabuuti yeroo lolatti rabbi. Maashaallah hedduu gaariidha. Dorgommiin dhiyeenya kana goota maal fakkaata? Alhamdulillah qabxii bareedaa ture. Bifa bareedaadhaan injifannee deebinee akka waliigalaatti sadarkaa takkaffaa baane amaanaa isin luqqannatan hanga dandeenyutti galmaan ga'uudhaaf tattaaffii bareedaa goone meedaaliyaa warqii 12 fi birrii 8 nahaasa 1 akka waliigalaatti sadarkaa takkaffaa baane. Kana egaa akkuma beekamu yeroo hedduudhaaf yeroo baay'eedhaaf qabxuma isin galmeessuu turtanii. Maashaallah hedduu gaariidha. Akkanumatti rabbii fuuldura isin haa oofu. Akkami naannolee meeqaatu walitti dhufe? Akka Itoophiyaatti naannoo 9 ture. Naannoo 9 keessa egaa alhamdulillah sadarkaa takkaffaa baane. Hai, Malio, waan dura nyaatanii jira kana malee maali isaanii dilla kun? Kanuma kakanyaan wayi haaddaati. Kanaa jaabsitee akkatti jaabni akkatti ture. An maaliif wayi isaanii dilla kun? Harki kuma torba. Dhibba torba si fakkaatti. Haamee tanadii isaanii maallaqa meeqa hin shaakabda? Isaan kulli kimti na fakkaata. Sinaagaa irra deebinee wal gaafannee wal yeroo wanti kun kuma torba dhibba torbaa miti. Irra deebinee gaafannu sinaagaa isa nuyi himee. Wano kuma torba moo dhibba torba? Kuma torba. Ayyee si amna deemu. An kuma dhibba nama qofaan qaba isin hokkame akkaawuntirraa nyargaa fi irra guutaa qaba akka. Ammaa laga xiqqaa tokko faan haa qaba. Maaliin hiyyaa hunu maaliin nan qabu
Hanga kanada. Ono hanga ka. Ho kalji sa ga yang wata kali changam. Tapha kana dhiisaa gaa uummanni kun mana hidhaan dhonna kan maal egaa akkana jechuun irra guutaa gaa maallaqa wanna kun qarshii 700 qarshii 700 hidhaan dhugee fayyaatanii irra guutaa maallaqa gaa yookaan maalli formaataas kana yookaan silkii qabda lafa kakkaa. Silkii yoo jettanis gaa silkii an tanumaan qaba tanuma dhufu jedhudha. Dubartoon silkii waan ati nyaata qabasti. Amma waan kanatti wayila luti me formaata kwaayaan. Safarmaata malee asoo ittiin as kannaa maallaqa qarshii 200 qabalee qabbaleesse qarshii 50 silkees keessa kana dhoota. Qaamni jiruutti qishoo yaada tokko naarufu jira. Yaada maaltu see dhufa yaada jiru ofi daqa maallaqa kafala hanjamaa kanaa dhiisaa. Saahiba keenya gaafa rakkoosan seera dawalamne siyyaamachuu qabna maanta. Ahaa Juneemo yaadni na bareeda dawwali gaafa qaama. Asilkee kan qabu warra duumaan hin dawwalaaf gaatumaan dawwaliif fa. Haa qoori na dawwalaaf. Yaa June akka malee taane mana nyaata tokko dheene nyaanni waan 700 dhufe walitti fakkaannee 700 nu jenni yaa saahiba keenya hidhaan hundakini mee waan qabtu nu gargaara. Ayin taatu mara kan gabuni account din ada tinggi transfer segala. Apa ti tensi ni? Aye, saya jiran galatoma. Ini rampetin saya berlekan ini ram. Kamu ti siran khadaitet. Ati chubar hala mana khiyati. Ma jechu bedet. Yo qiyam man mutak qisa wajinjalo. Mana to khaysa jaragaru gana mana khata sport etedin. Egas mana tin debit. Guyyaa guutuu deemaatu moolta sport ijoolleen eebbiseette. Teelaa qinaa fi faxara manaan nyaata. Guyyaa ka carraa wajjin nyaannes qaamaan na bira jirta malee qalbiin na bira hin jirtu. Kanaaf eetuu eega wajjin nyaatiin eessaaf eessan turre. Silkiin si bilbilanaatii sitti bilbilta. Biizii taatee haatee kutta. Raawwaga dhiifa manaa godhanii beektaame nuti hoggayyitu yeroo fi dhimmi biyyaa dhimmi hawaasaa dhufe dhimma dhuunfaa keenya dhiisineetuma kasaanii dursina. Akkuma waliin beenu giseen eebbisu gaa nama dila kanaan eebbisanii beekan. Yeroo san keessatti dhimma kiyya dura dirqama dhimma nama dilasanii dursuu danda'u qaba. Kana gaa ijoollummaa irraa eegalleeti maastar xeeraddiin nu barsiisaa nu guddisa. Bultii nama hedduu keessatti wanti rakkoo guddaa itti ta'ee yeroo hedduu namni eega bultii ijaaree booda yeroo xiqqasho booda ammaas wallolan adda bahan wanti itti jaamu guddaan waluma hubachuu kana. Ani waan an dalagu keessatti ati na hubachuu waan as dalagu keessatti an si hubachuu jechuudha. Ilmi namaa waluma hubannaan Dhugaa keegaanilleen hanga ammaa kana beeketiin si obsee taa'u jira. Anilleen tanaafiin simboonee jireenya kiyyaaf illee si filadhe. I am proud of you. Normal jira. Kota. Ayush. Baik. Fakia. Oi. Kotume. Hai Arife. Maal jette? Kotume ijoollee sababoota isaanii dhufuuf jiraati mana kana kaasisa tolchime. Hayyaa. Ay bro, akka Tadi, otak sena. Hello, dia bertanya. Dia bertanya sena. Bos. Oke. Tata. Oh. Hari apa tuh ada? Dia mana sih bisa gue lihat? Telepon dah kan? Kam sadiyootan sadhamte singarre. Fitoon akkuma beekanitti leenjisuun eegalee saba saniif hin xiqqishu adda dhabamne. Simbira dhufuufillee karoota kanumaan qaba. Halumaatu xiqqoo hin mijaa'ini. Yaada sumaan qabatanii illee narra dhuftanii. Maasaree amma dura dalagaa eegalaan hojjee ture. Namoonni ta'u akkuma beektu saniif wal madannaa dhufne irraan tan nutisas. Egaa kun yaada bareedaadhaani. Kun irraa turreewu amma dura godhuu qabna ture. Saniifuu mee yaada keessan irraa natti himame.
Egaa kun yaada bareedaadha. Kanaaf hojii kana hojjechuuf maal maaltu nu barbaachisa? Inni beektaa gara konteenya bakka maallaqaa tana maallaqa nagaa duraanis somaan irra wayyaadha. Laaltee toomee akkuma godhuu qabdu goota. Egaa hojiin kun silaa waan dirqama nu barbaachiftu mee itti yaadadame. Isinis hin dandeessinitti waan jiru. Itti yaadaatuma deema. Haadha bakka biyya guyyaa biraa waliin deemaa haala birraa. Hayi tataa sisarii laqaan dalagu jirti nyaatanii deemte tataa dikko. Haadha bakka gadi toofii birraa maal keenya. Tataa faaqiyaa. Dhiironni akkam godhutu wayyaa. Hojii kana hojjechuudhaaf xiqqaatti kuma saddoomna barbaachisa. Ni maaluma yoo goone kabata kana yoo gurguree dhiiroo bakka deebisuun hin danda'amu. Garuu namaan dandara fakkaata. Hojii kana hojjennee hojiinis barbaachisa waan ta'eef. Hojii kana hojjennee hojii boodatti deebisuun waan danda'a. Dhiironni maaluma godhutu wayyaadhaan. maaliif nu yaamte? Gandaa kana keessa dabaruudhaaf abbaan fedheewu gibira kafalu malee dabaruu hin danda'u. Isin ammoon gibiratti xiqqisumaan isin kafalchiisu. Yaaddeenaa. Gibira maali? Gibira guddallee isin hin kafalchiisu. Karaa takka takka isin hundinuu na dhungattanii jirtan. Lakki akkasiin injooyin hawaaji gootan malee akkamitti jirtan? Injaasaa kanaatiif yeroo hin qabnu uffachaan neessa. Qabaa fidaa. Isin hundi takka takkaa keessaniin gibira sayya raawwattanii deemtan. ከፈለኒ ከም ሳትነግረኝ ለምን አመጣው አልጋውን? እንግዲህ ያው ችግር ገጥሞኝ ነው። መሸጥ እንኳን ፈልጌ አይደለም፣ ግን አስፈላጊ ገንዘብ ስለሆነ ነው። ያው ባለፈውም ቲቪ ስሸጥ አይቻለሁ። ገብቶሃል? እንደኔ እንደ ወንድማዊነት ገንዘብ ላበድርህና እቃውን እንደ መያዙ ሊያዘውና ሰጥቼ ብር ስታገኝ ትመልስልኛለህ፣ እቃውንም ትወስዳለህ። ያው እቃውም የቤተሰብ ስለሆነ እኔ እንደኔም መሸጥም አልፈልግም። ይሄን እድል ስራ አመጣልኝ አመሰግናለሁ። እና ባገኘሁበት ሰዓት መልስልሃለሁ። ምን ያህል ነው ብድር? አንድ 30 ሺህ ብር ብታገኝልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ቢያንስ አሁን አንድ 5 ሺህ ብር አለ፣ እሱን ልስጥና ሌላውን ትራንስፈር አደርግልሃለሁ። Lakkisaa ijoollee. Ati waan maal taateef jecha kana naan jechuu dandeesse. Ganda kana keessatti abbaan tokko jecha tokko neela deeffachuu hin danda'u. Moo gibira kiyya leengaddaa sitti qaate? An ogummaa kiyyaatu obsannaa jechaafis si obse malee waa sodaateetiin siifis ta'e abbaa fedhiifis ta'e ni obsa. Garuu yeroo dubartiin dhaabbadhee waa sillaan. Maali maaltu maal ta'e? Gallakkisaa namni takkalleen ajaja kiyyaan ala sochii takka hin godhina.
Indeetii dhabee osoo hin taane naamusa maashal aartiin irraa barbaadu guutuu fedhe. Bus, naa fayyami. Please. Kami tak sikit yang aja lah sudah udah iPhone mo kalau mah bang dia nabi teber kami tak milih nak kubujra, woi nadi sunda bang dia. और सिल के Akam खाना ना mana jadi ya. Refugee visa yang tusan. Aku masih ingin nak sisi akam yang nafi tu dendis. लक्के अनहद चुमिति सासिल की सर काबुते फी गोर्गिनन जला फीगे Garu engu sinjan, serai. أنا مكان يا معلمي غري كير وشو تيم الراي KER WUSHU dah engu lagi sana kanakun. Lagi sana kena ini terakhir Junaidi jalan. Orang mana nak seti silke iPhone di sini ambil Nokia nama ande. Aku juga cina magari dah gana tu. Lagi sana kenya tu ala amal gari namusan. Kasuma bifarak ko hasa kenya itu. Dan denyufi ibdura hasa kenya kadusu bang. Bersisan gudis. Sena. Oh, ini sena buka. Ini ya saya lah. Sena itu ya. Sena. Tahu. Pakai bisa ya mau ni kata ni. Ayo sah. Ya. Sinuman pakai. Mana mama kita nak beri.
Egaa haamuu dhiyootan ni dhabamtan ammoo suuqiilee isin bileen ture as dura namni na jalaa haasuun turre ni dhabamtan maali dhagee maali garuu? Ayanda orang ke bersa kisho gara-gara kami sini buat. Wanti anu mayro ti nu pemijai ni pe. Ara ke siti di mata ko jira sama saya jumar ya nene. Dia nya kana stu funda kamne dalagan sti ko ampi ni buat. An ma ko ke teradu ne. Okay, akkasi. Taatu bakka bareedaadha. Anilleen isiniin barbaadu ture yeroo dheeraadhaaf kaa keessaan silaa walakkina waa'ee duuba waan mureen sana bira jira ture. Akkuma beekamu gaa yeroon faxaraalleen dabree jira. Sanifumee afaan qullaa itti san dhaqaa takka waan madhu dhuu deebisin ilaalee akkasitti eenyu yaasuu nama kasa dhufe. Takka dhiifama wajjin silkii dalagaati dubbiseetis jedhamu takka. Hello? Ifama kaya mo takka silkii kadalagaati dhibba fardiitu dha ifama. Maal seetan yaada bareedaadha kun waan akkanaa kana as dura tursiisuun qabdan ture namaatu annaa waan kana irra daleena bifa sirriidha yaada bareedaadha waan ta'eef anamma karoora babbareedaan lafaa qaba waa'ee dhimma kanaati wajjin wal qabatu. Xiyya garuu daayirekshina biraatiin waliif finneetitti ammaan ta'an daayirekshina kana wajjin walirra deemnee bifa sirriitti jechuudha. Akkasitti irra daleena waan saniif kun uumaa takka waan kanaas yaachisuun qabu. Waa'ee dur lafa qopheessi lafaa qabu waan ta'eef dhimma kanaa uumaa takka si yaachisuu qabu. Hoggayyuutu yaada akkanaa babbareedaa kana fidaa hotta waan isin jiru. Egaa. Ayyee gabarsaa eeggatan yattee afuu bareedaadhaan nutis takka wanni dhufneef yaaduma kanaa baruu fi taatee akka galatooma fiigaa biraa deebina. Akkaataa ta'e nagaa gara Malumanti, komputer le namulla chuli. Malumanti.
gurbaan san gurraacha guddaa san ta'e kaniin an kabale kana da'uu danda'u akkamiin na dhiisuu danda'e taraa meeqa na jilbeeffachiise boksii fuularra na fidee kana da'uu danda'u akkamiin na dhiiseeti obsuma akkamii qaba dhiiroo anilleen ogummaa kana barachuun qaba. Wanumaan shawwatame. Kollee ganaa harmaa haadhaatu luudeen kuufin walitti qabaddeeti akka nama boodigaardiif danda'e tokko qabutti xarraq ja'a. Harrumaan farkee mi'oomaan an ta'eewu. Waan barbaachisu goonee jirraa fi akka sumii dhuge beekamee jira. Kanaaf gallisaa wajjin maal beektamee ati baay'isaa? Wanti naan beekullee hin jiru. Tasuma isaa wajjin baallama wayita kan qabadha jeen dhufee ture mana isaa. Anuma ol seenuu kufeen argee manatti jechuudha. Alhamdulillah waan barbaachisu goonee fi jirra. Wanti sunillee irraa baafnee jirra. Waan barbaachisus kennee fi jirra. Kanaaf nu bira xiqqoo haa turu. maal ajab obboleessa kiyya tasgabbaa'e suma wajjin wal baruu dhufe dandeettii teetii fi obsi kee barnoota guddaa naaf tahee jira yoo yeroo qabaattee barnoota kana gadi fageenyaan barachuu barbaada naaf ibsuu ni dandeessaa? Hayyee umaa rakkoon qabu. Dhaabbisee si naasisu hoggatteenyeen naaf ibsita. Dandeettii tee tana maarshaal aartuma kam keessatti akkana barattee garuu? Ani gosa maarshaal aartii keessaa wushuun baradhe. Wushuu tana eessuma barattee garuu? Magaalaa Harar Shakkoor galma dargaggootaa keessatti. Qoy an kan hin jiru namni biraan jiru mi daleedumaa fi isaan malee. Haa isaan bichaa dhufe har'aan tan kobaatiyyaan ta'u ture wayii dalaguu ture kobaatiyyaan ta'u ture maaltu maal ta'e waan kanaa waan kan ta'e awwanti dhaan beeku hin jiru hospitaalatti ni fakke akkamitti wanni kana godhamuu hin danda'a. Bunuma kiyyatti isaan. Zamana kana keessatti daleeduleen hojiilee akkana akkanaa takka hojjechuu eegaltee turte wayi dhageessanii kan ilmoo guunguu hundaa takkaa ture waa'ee sababa kafaltiitii fi maal hojii qabatee kafaltiidhaan kafalaniif immoo maali rakkoon? Gammaatti an waa'ee kanaa wanti nan beeku wanti hundi na beekuu hin beeka minaalbaata egaa ishii waan gootee jiraate meen waa'ee tu malee wanti nan beeku. Lakki wanti takka illee hin jiru kafaltiinsi yeroo kafalamaa nyaataa dhugaatii waan nuti nyaannu nyaattee biitii bara. An SAAHIBAaf isin qaba. Ani gama kiyyaan isii sanirra jala keessa na yeroo shakka. Ijoollee tana amata meeqa wajjin nyaannee wajjin dhuguu jira. Akkamitti guyyaa keessaa maal waan ta'eef maaliin isaan godhee fi summii naa godhan. Kun bar waan yaadamuu qabu miti waan danda'amu siin dura. Ilmaa yeroo kana an hospitaalatti ni farke. Hospitaalarraa summiidhaa ja'aniiti dhiqanii irraa baasan waan kana. Lubbuun yoonii fi gaarabbiin qanii qabee fi guyyaa sanarratti ni duuta je'een yaala duutu yaaduma ja'amuun bahee malee an lubbuun tiyya dabarteetuma turte hoggaasan. Haati manaachis egaa ibaltu deemte guyyaa sadii. Kanaa sana jidduu kana bira dhufee seenee bahee barattootuma kiyya dalee dumaatu nama jijjiira ammaas. Barattoonni kiyya kun namaan yeroo dheeraa barsiise. Waan akka namarra yaadan jeeyyaan. Garuu dareedu sani waliin irra guddaa takka shakkee isiillee fudhee to'annaa seeraa jala oolchee ture. Ani haalaataan uumame kun hedduu sammuu na jeeqee ture. Akkasitti uummata heetuun dhibeetiin akkasitti wal karaa keessatti qonnaan baatame yaadee wal nyaata yoo jiraate Maaf kan hojii jirtu. Poolisii taasisaa waan dandeenyaa bara.
WARAANSA waan gaarii yeroo keenya fayyadamnee gizeedhaan waan godhamuu qabna boo. Isaanii budeewwan keenya bareedaa. Rabbi kan jedhu. Hai, abo, maal sana darbita? Bilisa kiyya dhiifama. Sin arginu. Aina darbita dhiifame taasisu, dhiifama kaa dalagaa. Kun inni maa ka dhiifama janiini dhiifama malee haasawa bimbeen. Ilma namaa erga waan dandeessu cinaa dhaabbadhu malee hin amanu. Sharriitti yaatin sharrii natti hin godhu namni kun nama kanaati jettee ittiin amanin. Nagaan bahiniif jechuudha. Kan ta'u akka malee hin ta'u kamiidhamu haruma nama isaatiif malee diinni dhufee hanganni miidhu namichi kun ifittuun dhiisuu qaba. Namni kun diinaa yoo beeke halaalatti ofirraa eegu waan ta'eef fagootti waan ofirraa eegu jecha diinaa kana ifittiin dhiisu jechuudha. Waan hunda caalaa kan nama eegu Rabbi ati gaarii hojjannaan tola yaannaan osoo tola yaaddu namni sharrii si yaannaan dhiisumaan miidhama. Akkana jettee garuu if eeggachuudha. If eeggannoos nima goota gaariis ni yaadda. Sharrii namatti yaadda. Kanaa wajji wal qabattee seenaa tokko jira. Seenaan suni Amiiroo khayruma yaadii sharriin abbaa barbaaddi maja. Dhaamsa kana dhaamuuf mootichaaf dhaamu jecha gisee hunda dhaqa. Ganama subii dhaqeetuma Amiiroo khayruma dalageeti sharriin abbaa barbaaddi maja. Jee hoteelumti. Jee madi. Mootichi bakka dubbiin tun ni taatee fi sagantaa godhateetuma eeggataa. Amma gaafa booda qarshii lama kennuuf eege namicha kanaaf. Qarshii lama kennaa. Oggoonni dhufe hunda qarshii lama kennaa. Jedhee oggoonni jiru. Dubbaa tokkotu immoo jira kadhachee hakaaf. Kuni guyyaa guutuu ooleeti qarshii tokko fudhatu. Amma hinaaffaan itti dhaga'een ta'e. Ka kuulii kun. Ani guyyaa guutuu kuulii hakaafee dachee hakaafeetiin qarshii takka fudhadha. Kun afaanumaan afaan qasa naasayeeti qarshii lama fudhata. Akkamitti? Gubate. Osuma gubatuuti. Osuma yaadni kun isa cinqitu. Gaafa kan arge karaatti. Aboo isa deemte. Mootii biratti hin deemu jira. Kottu shuuroo nyaattaa jira. Shuuroo godhee fi taa'u jira duraanuu eegu jira karaarratti. Shuuroo kana qullubbii qubsee jira nyaachiseeti. Mootiin qullubbii hin fadhu. Huccuuteetiin afaan qabadhu. Kana afaan qabadhuuti. Waan dubbadhuu jeenu. Sani osoo inni hin dhayne dura mootii bira dhaqee mootii bar dubbaan jaamballaa san ka dhufu san mootii hafuurri isaanii ajaa'iba. Kanaafuu afaan qabatee dhufamee laale gizeen dhufu. Harruma laale mootichi. Gizee laale mee haa dhufu jeetuma eegale mee dhufu afaan qabatee dhufu. Mootii akkuma duraan dubbatu. Sani aarema mootichi akkinni jee waliin dhuftee fi biree aboo jeen kottu jeenitti. Waraqaan barreesse oda waraqaa kana bakka akkanaa geessi jee. Ayyee jee ka ergaadha. Fudhateetuma hoteemas waraqaa fudhateesuma deemu dadhabee gattaa. Muga jechumatti hirribnee kutee. Kaantu deemaatti dhufame. Akkasii sharrii dalagu kun itti dhufe. Aboo maal asii goota? Mootiin na ergee waraqaa takka bakka akkanaa geessinaan deemu jira. Akkasii. Waraqaa akkam boo? Waraqaa kana natti kenna. Fidii asirraa geessaa jee. Lakkii mootiin akka naan geessinaan jee akkamittiin si kenna. Abadanni kannita akkam? Aboo amiraan akka neeti dide irraa fuudhuudhaaf humnaan qabee irraa fudhata. Fudhatee hongalee. Wanni kun maal akka ta'e hin beeku inni waraqaan kun maal akka jettu isaan lachuutu hin beeku. Haydeen ledake sitti kanne ogguutti kanne kottu jedhanii qaban. Mootiin waraqaan maal jetti nama kana qala kalloorraa baasa
fonsa ciccira aduutti goggoysa daaka daaraan walillaa qaba caasayetti qixaaxasaati amma qabanii qaluudha gisee akkasi geessan aboo anaa miti waraqaa anaa miti namarraa nama biraati irraa hin fuudhe waraqaan nama fide baante namni waraqaa kana fide jetti malee abaluu kana hin jettu kasi qalanii ganama qalame gaa kuni ganama ammaas akkuma aadaa isaatti amiira ati khayruma dalagi hamtuun abbaa barbaadde majaa'ibe hay aboon deemne ati bakka anti seerke osmaan deemuu gurbaan as simbira jiru kun humnaan narraa fuudhee bar geesse ayyee ati maaliif kalee afaan qabattee dhuftee jeen yaa mootii bar kalee gurbaan as jiru kun isa bar shuuroo qullubbii qabdu takka ni nyaachiseetiin mootiin egaa qullubbiin jaallatanii afaan irraa qabadhuuti waan jettu jiinaan jee'ee kanaafin gaatis kan tun akkasitti hin baane nama guddaadhaati kanaafin sirraa qabadhe malee waan biraatiin nuti jee akkasi akka ati baantu dubbiin sirriidha ati khayruma dalagii sharrii abbaa barbaadde jaamtu sana kun abbaan galateeni wattu jeeni miiraa zabaasee kaatima kophaa kanneef namtichi mootti ballatte ka duraan mulaa namaarra deemaa firee maka gattaa'ee hafuura baafate jechuudha. Kanaaf sharrii hin yaadan namatti. Akkuma Oromoon teenya baantu boolla namaan qotini qottullee gadi hin fageessini. Bos kuna manne kana? Ano manne? Tulis naamusan baranneen sa'aati. Mana namaa furaa dadhabanii fi hayyama gaafatanii seenan malee dhiitichaanii miti. Maal rakkoon ta'e wanni furaa dhiittee seentuuf. Warri maarshaal aartii nama barsiifatanii dhiyaatan. Teessanii kun naamusan qabdanii nuun naamusan qabdan jettanii. Hidda gongoriin maarshaal aartiin osoonii fi haala leenjittiin dabarre dura wanti nuti nama leenjisnu naamusa. Garuu maali rakkoon jira yaadni kanaaf hin galle wanti ati dhuftee bifa kanaan mana kana seentee sinaaf hin galle rakkoon jira mee naaf ibsi. Bikka isin jirtan biyya isin jirtan rakkoon hin jirtu ta'eeti. Obbolee isootas gabbaa'ee dura namni dura rakkinni tokko gisee jiraate karaa seera qabeessa ta'een walii wajji haasaweetiif furmaata kan nuuf yaalii godha. Yoo rakkoon jiraate rakkoo akkanaa jira jeeti adda baasee na hubachiisa. Hin jarjareen tas gabbaa'e. Seerri asii miti ija nama beeysaa yaa barattoonni kee ijoollee tiyya ija beeysanii jiran. Yoo gumaa kafalchiisuu baatte siis ta'e isaanis ta'e waan isinirra ga'u ni agartan. Maal jechuun fedheeti qabu? Maal ta'an ijoolleen? Maal ta'an barattoonni kee? Ija beeysanii fi naama kan nyaatu maal jechuudha? Walarkaan keenya egaa maaliif akka ta'e beekamaadha. Du'ii wal agarreef akkuma beekamu walitti bu'iinsa keessanii fi uummata karaa irratti walitti buutanii turan. Gurbaan haalaa fi isaanii ijoollee isaanii hanga manaa dhufee maal jeetiin isinitti himata. Haala hin taane natti yoonna jeetii itti deema. Manguddoon gizeenii fi wajjin haasofnu mucaan ijji baqee jira saniifuu gumaa ijaa yoo nu kafaltan malee miti
asboodaan hojii jiraachuu dandeenyu biyya kana keessa jaanii sana dhaabanii jiran maaltu dila kana ija nama dhaamsuu fi rakkina dila kana namarra fiduudhaan isin geeddu maal rakkoon ni naaf ibsa. Master maal seete nuti osuma karaa yaa'u jirutti jara kanaa wajjin wal afaan buune biyya kana keessatti nuti dhiifamallee gaafanneetuma turre. Barra carraa haasaa nuu kan inni barra. Osoo carraa nuu kan inni osoo dhiifama gaafachuu jirruuti karrabshaa duranii eegalee isaanii bara. Sanirraa nutis gad difeensi goonee malee amma tumicha miti bara amma kun hidhoo musaa muma siraa dhageenye malee nuti dilas rakkoo akkasii uumne ennee yaadne nuti. Seeraan maarshaalaatii raabsee namni tokko yoo sibiilaa dhufee hanga dandisutti karaa nagayaatiin haasawaa wajjin furuu danda'u qabda. Seerri jechuudha. Yoo inni furmaata haasawaan si wajjin hamma dadhabe dura fiiguu danda'u qabda. Maaliif akka rakkinni isa hin uumne? Ammaan tana keessatti dhaabbattanii wajjin dhiifama gaafattan dhugaadha. Garuu dhaabbattanii sabaa wajjin dubbii gootanitti kunoo rakkinni kun uumamuu danda'a. Haa jennu garuu osoo dura fiigdanii ammoo furmaanni wayi takka argamuu danda'a ture. Haa ta'u wanni dabree jira fuula duraaf ammoo wanni akkanaa lammaffaa akka hin deebine nuti ispoortii kana habarannee kan injineef biyya keenya itti fayyadu malee biyya keenya itti miidhuunis. Wantummaan nama takka hanga dandeessu dura fiigi ja'amuuf namni ispoortii kana leenji'ee jiru jechuun harki isaa amma dalagaa jira waan ta'eef jecha paawara qaba. Miilli isaa amma hojjechaa jira waan ta'eef jecha paawara gurguddaa qaba. Dura dhaabbatee nama kana wajjin takka lama jee jechuun nama kana yoo deemuu hin danda'a. Isin dhoyitanitti hin beektan garuu kana dhoomee jira namni miidhamee hanga kunoo doktaraatti gizee dhayinee gaafannu iji isaa baqee jiraa jira. Iji isaa tajaajila ala baatee jirti. Kana jechuun iji isaa hin agaruu jechuudha. Saniifuu if eeggachuutu irra bareedaadha. Yookiin halaalatti namarraa if eeguutu bareedaadha malee nama wajjin wal keessa waliin bu'uun bareedaa miti. Jennu amma nama sadii barsiifnee yaayaan isa qotu. Ajaa'ibaa kan kabajee ganama bee ture deebinee mana galee. Hayyee waan ta'eef inni isaa dhufu. Khaniinjo meeshaa manaa baaftee gurgurtee fittee TV baastee gurgurte caliinjee kabata baastee gurgurte caliinjee jettee getteetii siree gabbaastee gurgurte manaa dhaabbaa nyaata honii irraanfatte. Bara akkasii miti naaf saayiboonni kiyya hojii takka ummachuu barbaanneeti maallaqa dhabnee saniif hin barbaasee ol gure yeroo gabaabaa keessatti hin deebisa amaanaa haadhaa fi abbaa keenyaa ta'uu irraanfadheeti miti. Hojii jettee mana qullistee yoo kiyyaa hojii bitti hin jirtu. Hojjechuutti hin jira garuu hojii haaree eegaluu fi maallaqni nu hanqate. Salammadaatiif maallaqaas si hanqate silaa'u meeshaa fittee tasadaffaatiif mana nurra gurgurtee godaanuma nu baasini. Awo master dawwala gaa. Akkam toof dawwale jalaan kaasiin raadisiyoo. Zaa kana nuti zaa maatana filmii keenya nuura jira. Kita baca bojana. Akkuma beekamu egaa guyyaa nasimattanii booda akka jaraate egaa wal arguu hin dandeenye akkam dalagaa akkam jirte yaaboo. Bifa bareedaan hojii jira yaa'u. Gisee eegale keessatti chaalenjiin garaagaraa hedduu nama qunname. Chaalenjiitu san keessaan jira amma keessatti. Nama jidduu kana keessatti baraatis karaa dheeraa deemtee dhuftee biyya Chaayinaatti waa hedduu dabarsitee dhuftee. Hanga sanirraa boqonnaa xiqqoo fudhattu yeetiin obsuu ture taa'u ture malee
hojii eebbaatiin amma keessatti eegalu jira. Waa'ee eebbaa sanillee si wajji mari'achuufin yaadu ture. Ijoollee eebbisuuf qophaa'uun kee waan hedduu bareedaati. Laffaatee gaa ijoollee leenjistee sadarkaa bareedaa kanaan geessee akkasitti akka isaan darajaa isaanii kaduraanirraa sadarkaa guddinaatti akka isaan ol siqan godhuun kan jechuun waan hedduu bareedaa tokko. Yaaduma akkanaatiin dhaga'uu barbaada isinirraa jechuudha. Barga ammas yaadni biraa tokko hin qabu ture. Hojii isin biyya Chaayinaatti leenjaa turtan san isinirraa qoodachuuf yaaduun ture. Kun yaada bareedaadha. Fardummaan obar wanti isin yaamee tureef atis ta'e gaa saayibban keetis hojii nama haaromsee dhufe kana hojii kana isiniif qoodee isinillee akka hawaasa keenyaaf qooddan ture karoorri. Chaayinoonni maal seetan yeroo hanga achitti leenjii turre keessatti wanti isaanirraa barnee deebine waan xiqqishoo takka yoo qabatanis xiqqoo san amma haaromsaa deema. Kanaafuu ammaan tana anaafiyaati waan dalagu kan galeeniituma yuunifii akka carraatee argaman isaanis dabalee waliin hojjanna yommuu argamuu dandeenye gaawwanni godhuu dandeenyu jiru. Kaniifuu waamee furmaata kam godhuu qabna amma karaa furmaataa ayaan nu gabaabsitti. Furmaata hoggaatu furmaata kana ni beekta akka qarista kan qabnu eessaa furmaata kana finname fakkeenyaaf yoo hojjetan jedhana baafnee qayyee hannineef qofa wanti nu qabnu malee waata kan qabu innaan gama kiyyatti qarista kan qabu yoo qabaatte nurraa hafuu dandeessa. Bakka innummaan akka malaa godhu micaas kadhee isaa dhee ija keessa naafetti furmaata hin qabnu bara furmaata isarraa hin malee naafetti furmaata isaa kun. Duraas hamcaasanii ija keessa baase dirqama kana isumaatu waan godhu qabu isaa qaba furmaata. Egaa dhuguma mucaanumaa dhahee garuu rakkoon tun bar tiyya bichaadhaan miti. Rakkootan walumaan keessa jira. Walumaan taanii furmaata itti ilaaluu wantoota qabnaan. Anis waan inni irraa fuudhee gumaa kana kafalullee niin qabajee yaadu. Mee akka furmaataatti yoo waliin furmaatatti ol baannee irra bareeda. Furmaata malee furmaanni nu bira jireettee idaati. Furmaata malee qabna naafi gurbaanis kun akkuma beektu waata kan qabnu duraanis irratti hirkannee jiraachuu jira. Ginan waan takka taniif dee jira. Maal yoo jettanii nuti kun duraan nama afur ture. Nama afuran kana keessaa yaayaan karan kute. Maal dhageeti hanna asii dhabameef. Isaa wanni dhagee baalamaan qabaaf jeebatuuf silkii amma ilaan gammaada walitti hin jiran yana kaasuu dide. Bakka saniifuu dhagee jira jechuudha. Kan mucaan jedhame dhagee jira badee jechuudha. Akka jennaan wanta kana dhufteen tikeenni gaafattu yoo murachuu ture tokko kita murachuu ture gaafannaan namaa fi muruu jiran anjeenatti himee turaateen. Sitti himee jira? Kun watanaan jedhamee baafate bakka. Haa ta'u inni jiraatus jiraachuu baatus waan takka waan fidu hin qabu. Nama kiisha duwwaati. Egaa laaltee nama waan qabu fakkaata. Haawli isinii akka duraanuu kan daraniiti ni beekta duraanis sumaa jala jiraachuu jira nu sadeenuu amma akkuma goota amma achi jennee as jennee furmaanis suma bira jira. Mucaanis gaarkuma keetti miidhamee waan ta'eef furmaanis suma bira jira attummaan akka manaa godhu. Boleeyyan gahee furmaata maaliin qaba? Mee akka beetanitti mana kiyya ka duraan jiruu fi haalata ammayyaa jiru isinis beetanii. Yaa rakkinuma isin garaagaraatiif jecha meeshaa mana keessa jiru TV jettu kabata garaagaraa jirtu meeshaalee mana keessa jirtu hunda
baasee kan hin gurguru isumaame maaltu hin jirame bakka meeshaa baratanii qabdaa gurgurtee nuti meeshuma sana hin qabnu dhunura jirtu tana malee biraan takka hin qabnu saniifuu akkuma meeshaa gurgurtee turtetti manas jechuun nagee kana booda dabanneetti nyaafaan keenya dabannee manuma kana gurguree takkitti arra booda waan takkitti dubbannu bakka. Manni san jechuun bar imaana haadhaa fi abbaa kiyyaati bar. Saahiboota kiyyaa miti koy akkamitti waan akkana narra yaaddan. Ta'us duba si deemi iyya san mana sanuu gurgurtee iyya san kafaluu qabda iyya namaati bar wayii iyya hoolaa seete mootaa dheessee yoo san hin kafalu jettees nuti karaa nutis huccuu qabnu tana malee waan biraan qabnu karaan keenya karmayaa yaasaniin. Furmaanni biraan jiru dirqama waan manni siin jee godhuun dirqama keeti. Maali barbaachisaa taanaa waan jetana siif deeman ta'eef nuti siif dura waan kana dalageef sirra dhiifne sirra dhiisna nuti. Isin baran obboleessaatiin isin ta'a bar. Saahiba daran akka obboleessaatiin isin laalaa bar. Akka inni yaaddan jee gonkuma yaadallee hin beeku. Rakkoo tiyya naa wajjin qooddattan jeetii yaadee ture. Kanaafuu galanni kan eega kana ta'e galatooma. Furmaata kanaaf bara kabiraan jirre. Hojii mana gurgurtee godaan baasni. Mana sanuu gurgurtee iyya san kafaluu qabda. Mana gurgurtee godaan baasni. Kochara maal isa deemu jirta? Yaaboo gaafittu bar sisariitii yaa'ee halee manaa bahee hin galle manatti. Sumaan isii barbaadu halkan guutuu buleetiin qaxaraa bulee amma kan deemu jirani. Maal taatee dhabamte hoo? Rakkoo jira moo? Garuu rakkanni seebesii du'ee jira. Takka isii aarseetiin illee beeku yaa'u amaanaa warra kiyyaati isin akkuma beektan karaa gandaatiin ganda hunda keessa ollaa jiru hunda gaafadheetiin jedha. Saayibsiisee qabdi karaa ganda keessanii kana. Yoo maalbaat si bira jaatteen gaafachuu gad deemu jiran ammaan ta'a. Akka saanaan bakka balmaan barbaadan yaa'an. Hayi taate kan haasa bakka. Wow. Akkanatti isin beeku hedduu na boonsitanii jirtan. Abbaan ilma gaarii duwwaa qabu booneetta. Kanaafuu akkanaan yaadde olii na boonsitanii jirtan. Ilmoo tana waan isin taatanii beektanii maallaqa. Kanaafuu maallaqa guddaa isii kanaan barbaadu deemna.
Kota Islaman. Dia mati, bakkan isin ingi geessa. Mali makan, mati kita lagi. Mati lagi buci, kita buci. Obboleettii ta'e barbaadami. Lookeshinaan si argaati. Maallaqa waan si barbaachisu bakkaan hin jirutti qabatu qottu. Maallaqa? Yoo obboleettii ta'e lubbuun si akkasii baraaramtu feete nam tokko ifin hordofchiisiin qaqqixaa qottu. Poolisaa biyyinii dhaga'uun barbaadu. Oke, harga, umasan harga. Kau mati yang bukan. Antu kau kena jalan dia. Nanti mulai ini sekira betul. Ini nak kita ada program dari lokal dari lokal. Ini lah, masuk. Iro orang kursi dia malte bakkan aku. Mali ऐसा भी है कोचिंग का इन्हें स्पीकर होते माल ऐसा भी है बोले कि सब बड़ी itu tumbar batu jero silkira bilbilani figa hote nanti sanmar jala fikir jero akas tangan hari ini hote energetin jero kota bakal aja boling berwan. Isi nama lera mau jirti, murah aku jirti lama. Abo, dia mesti magazin aku sah ambil nak dia. Aye bos. Isaan gana ammallee waa hiyyaan beekan. Inninis ta'e isinis ta'e maallaqa kan fiduu baannaan
lubbuun isaanii isaan hin baatu. Barbaachisaa taanaan cireettiin qaama isaanii foon isaanii allaattii isaan nyaachisaa. Hai, maaliif na murta? Morma siraa muraa. Dhuftee? Itti daawwarbaaddaa barbaachisaa taanaan ittiin sii daawwattu. Oh, maal godhu? Deem kaa. Bakka tanaa sootee beekadhu. Amma harkaan siraa muree booda mormaan siraa muree. Mucaan isinii kana yeroo dheeraa kan isin gorsu ture. Akka inni isin biyya fayyaddan kan isin dhaamu ture malee akka isin ijoollee xiqqaa shokkanaa sana qabdanii miidhaa irra gaggeessitanii miti. Maali rakkinni keessa? Maaliif dila kana gootan? Lubbuu namaatiif yaaddanii? Ilmoon xiqqoon tun maallaqa fiddi malee ilmoon xiqqoo tana maal jedhamu nuti? Ilmoon xiqqoon tun maallaqa akkamiif fiddi? Eenyurraa maallaqa fudhachuuf yaaddan san gubbaa? Obboleessa keessan raamu? Gurbaaleen gadda ijaaf baqilettanii kun amma fayyaa qaba osoo ijji yaan arku. Obboleessa keessanirraa maallaqa fudhachuuf yaadu jechuun maaliif barbaachisa? Shirra kana amma yaaduuf maaliif barbaachisa? Sareenyaa kana ijji yaan dhuftee mee obboleetii hiyyeessee jirtiin? Obboleettii xiyyeetti maallaqa fiddee yoon dhufin obboleettii teessisee haatu nagaan hin galtu. Maaliin isin godhee shira dila kanaa yaaddan? Tiyyelleen obboleettii yoo maal isin goote? Waan siif hin galleetti waan guddaa takkaa jira. Nuti obboleettii teetirraa danta qabna maallaqa malee. Waan hedduu deddeebisee maallaqni sirraa gama keenya akka dhufuuf yaalii goone. Garuu nuuf hin milkoone. Maaliif garuu obbolummaa keessatti wanti inni isinirraa ibsee jira. Isiniif jechaa miti kanin mana maatii hooti qullise. Ni yaadatta bakka yaanu hundatti kan nyaata nyaannee maallaqa isa kafalchiisu ni irraanfatte kan hojii jalqabne jennee meeshaa maatii keetii hunda si gurgursiise. Garuu nuti kaayyoon keenya kanan turre miliyoonota lakkaa'uudha malee. Ol nuti akka ilmaan haadha takka garaa baheetti huccuu tokko hojii uffachaa nyaata tokko hojii nyaachaa hojii hin guddanne. Ati galumayi dubbii siin gallee guddaa tokko jira. Mee taarika tokko si taphachiisu? Ati waan siin galii ni jira. Yeroo amma dura siistamaan si ajjeefneenneeti sumni si godhaa turre. Siif addan baaneenis fakkaata. Sumni dabar kun najjiifna bakka. Egaa maal goona carraa biraan qabnu kana malee. Arra ammoo qabriin tee banaadha. Arra si gakkeenya ofeetes. Yaaboo waan isin hin galle guddaa takkaa jira. Anummaan isin barsiisee moo? Anummaan harka isin diriirsee moo? Kun jechuun barqaanyii barbaqa isinirraa du'aa barku. Ilma namaa garagaraa irratti shiree yaaduun isin hanqatee gizee ana isin barsiisetti garagaltanii dila kana tarkaanfachuuf yaalii gootan. Manatti summii naa godhu dila kana gizee yaalii gootan maaliif? Wanni biraa qabdan lubbuun ilma namaa yookiin lubbuun xiyyaa harka keessan hin jirti. Rabbi harka jirti. Arrani duutayoo jee inni murteesse malee ati wata akka waan takka finnuu dandeessu. Akkas taanaanis ammaan hojii agarsiisanii. Hin yaadattu guyyaa gurbaa iyya beeksite siin jennee mana si gurgursiisuudhaaf yaalii goone.
Wanna deeggarda daleenessan hedduu bareedaadha. Kana caalaa ammaas deebilii waan si'a kafalamuuf jecha kataraa tanaa kunfaan siistama likkii taphachuu barbaada. Siistama kanarratti hojjechuudhaaf likkitti atifaan irraa hojjechuu barbaachisa. Taate anis guruppiinis qophiidha irratti daleenu kuma sirriitu. Silaa gaafa san mana san gurgurtee maallaqa miliyoonootaan nu lakkoofsifte har'assis ta'e obboleettiteefis ta'e kun hundi isin irraan dhufu ture. Maal goonaree nuti? Mee duba obboleettiitti yaamma? Mee ati yoo maallaqa fiddee? Maallaqa kaas dura nyaattanuu isinitti haraami. Teknik kun gaafa nu barsiisan hin jiru. Teknika kanaa kana isaa fidde. Teknikoota wushuu hanga ammaa dalaina keessa takkaan agarre ati teknika kana isaa fidde. Kun leenjii taaj boxing of chain style jedhamu eega maastarri chaayinaa dhaqee dhufee booda kan hojjenne. Isin silaa sharaxatu jirtanii hojii hojjechuudha qabdanii yeroo meeqa maastarri isiniif bilbilaa ture. Mee obboleettiin xiyyaamma? Maal si godhan faaku? Eenyu akkana si godhe? Qaamni seeraa dhufu jiran as dura jiranii saniifuu miti hospitaala geessu deemnee.
Boolla namaa fi qotullee gadi fageessee jette Oromoo. Namni shirayaan fuula qofaa fuudhee garuu garaa keessa summuu waliin qabate. Halkan yaada badii guyyaa fakkaatan gaa onneen isaa guutee dukkanaa fi bala. Jechaan yaada qalbii namaa duubaan dhufee lubbuu nama waraana. Kan nama ganu badii ofitti waama gaafa yeroo dhufu boo'ee ofirraa baaba.